Viidiyoo muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed guyyaa lameen kana sooshaal miidiyaa gubbaa deemarkee hedduun ajaa'ibaa jechuudha. Viidiyoo kana eenyu godhiise hayyama muummicha ministeeraatiin gadhiifame moo akkamitti gadhiifame waan juun na ajaa'ibaa jechuudha. Maaliif viidiyoo tokko amma kun yeroo waraabnu dongora san gartee irraa murreeti iidii goone tolchine bakka gartee hin taane irraa murreeti akkasitti isiniif dabarsinaa jechuudha. Akkuma gartee amma gartan kanatti garuu viidiyoo muummicha ministeera biyyaa jechuudha. Dr. Abiy Ahmed viidiyoo inni gartee baadiyyaa kas deemee gartee daawwatu bakka gartee tursiidhaaf ta'u yeroo gartee beeksisu isaa gartee kufu viidiyoo mul'isaa jechuudha. Akkuma gartan kanatti laalamu. ወይዘሮናሽ ተቀምጠዋል። እሳቸው ለምሳሌ ወንድሜ ላቡን ከላይ ተሰገበ የዚህ ቦታ ወዳጅ ይሄ ቦታ አምሮ ተውቦ አልቆ ሲያልቅ ይሄ ላብ ፍሬ ያፈራል። የምታየው ላብ akkuma gartan kanatti Dr. Abiyyiin geeftu duree zinash taayee irra akkasitti wanta ani garuu waanuma gartee ta'u normaala. Viidiyoo kana hayyama isaatiin gadhiifame moo akkanumatti gartee isi duubaa gadhiifame moo kaameramaan gartee osuma ediitiin godhin beekatuma gartee gadhiise moo wanni jiru gaafina ta'an akkanam tokko jechuudha. Inni illee gartee viidiyoo irratti viidiyoo la taarik hiqqamaxalin jee viidiyoon kun gartee seenaaf gartee hanaaf taa'u jee meebi gartee isaa gadhiisee dhiiroo wanni jiru gaafina ta'e jira. Isinis yaada keessan barreessaa komentii jalatti. Viidiyoo muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed isaa hojiirra jiru baadiyyaa kas deeme bakka sila gartee misoomaaf ta'u hojjetamuu qabu tursiidhaaf gartee yoo dalagame bu'aa buusuu danda'u biyyaaf jee sila agarsiisaa jiru. Isaa gartee kufuu viidiyoon ni mul'isaa jechuudha. Viidiyoo san gartee alas gadhiisee yaada keessan gartee mee himadhaadhaa jee viidiyoo gadhiisan ture reefuun tana guyyaa jechuudha. Namoonni gartee kaanas gartee negatiif kaanas gartee poozitiif yaada isaa gartee ibsataa ture jechuudha. Garuu ilmi nama kan hin kufne hin jiru. Xaqalaa ministeera biyyaa ta'e nama dhuunfaa ta'e Tiraamp mootiin addunyaadha pirezidaantiin Ameerikaadha. Isaa gartee xayyaara seenuudhaaf jiru osoo kana jiru yeroo mi'a gartee shiigaatee harkaan lafarra fiigee oole. Akkasuma Joon Baayiden faan mataadha lafa kombolee'u hedduudha. Ani ilkee tana kufeetiin kana ta'e. Kufeetii yeroo takka kufee lama kufee sadafarratti kana ta'e jechuudha. Namni hin kufne hin jiru. Gurbaan asirra gartan kuni mucaan kuni lammii Ameerikaati barataadha. Umriin isaa waggaa 20. Bashannanaaf Ameerikaadhaa ka'ee Ispeen dhufee jechuudha. Barseloonaa dhufee jaalallee isaa bira dhufee jaalallee isaa wajjin gartee fataa zinaachuu dhufee yeroo gartee bashannanaaf bakka galaanaa bakka gartee faafaatadha deemanii osoo gartee suuraan haasee isidha wajjin taphatanii gaa namni gartee simeetii keessa galaa osoo sani jiru shigaatee jechuudha kutee jechuudha du'e lubbuun baatee isa baara kutee viidiyoo silfiin gadhiisaa viidiyoo koopiraan na fida maqaan isaa Jeemi. Ameerikaa irraa ka'ee Ispeen dhufee Barseloonaa dhufee jaalallee isaa wajjin gartee yeroo dabarsuudhaaf dhufee lubbuun isaa baatee jechuudha namni kufee lubbuun baa kaan immoo gartee dalagaa irratti kufee ta'uu ni ta'a. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed immoo viidiyoo gartee amma gadhiifame kana isa duuba waan gadhiifame irratti fakkaatuun. Kun normaala garuu Dr. Abiy Ahmed nama gartee firiidha jechuudha. Namni gartee isatti dhiyaatee gartee gorsoonni isaa gartee yeroo gartee intarvii alatti godha yeroon dhaga'u yeroon gartee dhageeffadhu. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed nama gartee firii nama open bakka nama gartee firiidha jechuudha. Viidiyoo la taarikii qabaxallee akkuma ni jee bakka normaala jechuudha. Isa bira normaala namni yeroo dalagu ni kufa ni ka'a. Anuu kufeetiin gartee ilkeen tun la cannarraa cabte jechuudha. Normaala lubbuun jiraachuun guddaa. Kanaafuu akka amatti hin fudhatinaadha. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed nama gartee nuti boonnuun we proud of him. Biyyoonni Afrikaa guutuun liidarii gartee akka Dr. Abiy Ahmed sila harka najanitti hawwaa jiran. Addunyaan gartee namicha kana sila harka natii irraa gartee ijaa jirti. Isin ammoo nama keessan hin beektan jechuudha. Qiima hin beektan. Hoggaa du'e qofa bakka qabri gubbaa dhaabbatanii woy wata kan jechuudha. Saniif nama kana jabeeffadha uummata. Ani kanam tokkotti naaf kafalame miti. Kaniin kana jiru jechuudha. Riilii gartee waan arkurraay waan gartee addunyaan agarturraay gartee isinima. Nama keessan hin abaarina. Kana kanin juuf komentii gartee isin barreessitanii fi waa hedduu gartee arkatiin kana jaa garuu namni dalagu inni kufaa miti mataadhaan galbatama. Ilkeenuu ni cabdi kunuun. Akkuma hayyaa kanatti. Hundaafuu viidiyoon kun hayyama Dr. Abiyyiin teena fakkaata malee gartee ani isa duuba gartee dhokoysanii gadhiifamallee miti. Maaliif namni tokko nama hin taane gartee ifi qabee jira isaantu gartee viidiyoo gartee duuba gartee gadhiisee maal waan ijaamulee jira. No. Namni kun xaqalaa ministeera biyyaati. Sikuriitii gama hundaan qaba. Gama hundaan qaba jechuudha. Normaala hojiirratti waan ta'e kan kanaa olitu ta'e mala kun rakkoon qabu gadhiisi waan majaa'amina fakkaata. Yaada kiyya jechuudha. Asii nagaa na tura viidiyoo laashar godhaa yaasuu bira follow godhaa guys I love you.